jabbilee reefoliyaate akka waan nu diigaa jennee waa hojjettu dhabdee bakka I think dreaming ammuma hardhuma haa ta'u kun shaggariin ijaaramuu nu jira hawwii isaan caala qabna fedhii isaan caala qabna garuu eevyuu tokko waan jibba qabdu tokko bara dhugaa osoo hin guttiin tahin addunyaa kanarraa ni deemta waan hawwitu hunda argattu kuni hawwii tahee hafa amantii tokkichaa wal fakkaata uumaan biyya san keessatti hawwii tahee waan hafuudha hin ta'u rabbuu garagara godhee uume waan uumeef sabbee kada inni dadhabeetii miti nama maraa muslima gochuu dadhabeetii miti nama maraa ortodoksii nama maraa protestantii godhuu dadhabeetii miti carraa laata ilmi namaa irma namaatii mirga filannoo rabbitu callaa laata mirga filannoo rabbi laata takka dhorkuu hin dandeettu haga feeti aangoo harkadhu haga feeti quufi biyya guddaa irratti akka tasaa qabalee liqoonbarii nama ta'uu hin dandeenyetu bulchaa biyyaa tahee waliin azaa ta'aa jirra gabaree jaarraa kana keessa namoota qabalee takka bulchuu hin dandeenyetu oromiyaa bulchuu carraa harkatee biyya jeeqaa jira kana ka hojii rakkan eessatti dhalatee fi miti ijoollee tuulamaa keessa smart ijoolleen taate ka sammuu babal'aa qaban ijoollee ajaa'ibaa jira ka beekumsaan gahan ka yaadaan bilchaatan kutaalee oromiyaa nama tokko ka jaalataa jiru ka jibbaa jiru asirratti ni beeytaamiin waa hedduu dabarsineera sooshaal miidiyaa kanarratti jaarayin jenereeshiniin amma jiru kun bakka dhalattee miti gati madaalu waan ati beektuun si madaala waan ati beekumsati qabduun si madaala waan ati dalayduun si madaala lammaa magarsaa akkasi jaalannu waan inni naannoo keenya dhalatee fi miti waan inni beekuun jaalan beekumsa isaa waan inni hojjeteen jaalan jawaariin ka jaalannu waan inni beekuun waan inni godheen jaalan jaalmarroo ka jaalanne gootummaa inni diddaa inni godhee haga dhumaa itti deemeen kutannoo isaatiin jaalan atiin yeroo hunda kamataan wada galchitu dadhabni abboo qotiyyoolee tanniin malatti mala garuu waa'ee amantii keessaniif falmadha an kanuma jechuu barbaada galatooma tur haadha baay'ee haasa'aa abboo galatoome waan dhugumame ulfaadhu mangistii waliin na buufte Niifi yaada bilchaataa kaaftu waan dhuunfaan haasa'uu lafa fakkaatee silkiin mana naamusa qabuudha hedduu jaaladha mana kee ani bakka biraatti akkanatti naasoo mana naamusa qabu namni na dhagaa osoo hin tahin ka yaada isaa akka gaarii dabarfachuu dandeettu namni si dhaga'uu jiraate hojii waa haasoi ana amma rabbi illee natti naaru sagalee ta'eera masgiida kiyyaa maal akka ta'e beektaa namni rabbaan kumaatamni taa'ee isa dhageeffaturra namni jabaan kudhayyoo taa'ee isa dhageeffate nama bakka galmi gahuu qabdu weelluu oromoo tana gaafa nu sirbu nu sani bar namni oromoo kun miliyoona 60-70 kun dhageeffatee demee ka sirba baane isaako dhugaadha wallah namoonni jajjabaan dhageeffatan walitti waan san jijjiira dhugaadha jabaan bilchaatan ka waa hundi galee dhageeffate ni ga'a dhugaadha absootanallee oromoo miliyoona 60-70 kanaa biti qoofu tana keessa miliyoonni takka qofti yoo keessaa qabsoofte oromoo hin bilisoomsiti akkatti beeka oromoo miliyoonummaan takka qofti wanni amma ergaan amma sagda barse kun yoo jabaatee bira gaheetiin dhaamsata tanaawannoo jedhe waliin gaheetiin jedhe namni 10 as jala jiru kun nama 10 yoo hime haala gaarii nama jajjabaa akka ofiitti yoo hime jechuudha kanaaf jecha osoo abdiin kun nuti saba keenyaaf waan namni baay'ateef waan namni diqqaateef miti kana barsaa oollu kanaaf jabaadhaa oromootii wal jabeessaa wal jaaladha please wanti nu yeroo maraa nuti artistoonni oromoo waa'ee tokkummaa lallabna ani amantiin kiyya islaama anwar amantiin isaa islaama Haacaaluu amantiin isaa kiristaana guyya takka garuu foon adda addaa nyaanneen beeknu isinitti maan dhugaa isin beekuu qabdan waan dhugu Haacaaluun waan nyaadhu nyaata Haacaaluun osoo akkasitti wajjin nyaannu saba kanaaf osoo qabsoon wal biraa dabarre osoo walii boonu arra wanti waa hundaa caalaa nu dhukkubseetu arra sirba Haacaaluutu yeroo jalqabu akkas jedhee jalqabeef nama waan san gocha waan kaleessa yaa waa irraafachuu jedhe Haacaaluun waan Haacaaluun godhe akkamitti daganna jiran Haacaaluun du'ee sila waggaa 3 guutee jiran mucaan sun yoo oromoon sikkoo mandoo rakkate ramadaana gaafa inni hiiku horii 20 fuudhee gaafa dhaqeetiin hin qaluuf qabeenyi irraa feeti oromoo gaafa ummanni keenna afran qalloo beelee dhaqeetiin achitti hirqifatee boo'ee abshiraa oromoo biraan isinii geenna jedheetiin waan qabu dhaqeetiin
kenne san irraa hafeeti hin qabu. Garuu maaltu keessa jira? Tokkummaa fi jaalala Oromummaatu keessa jira. Saba isaatiif dhukkubsata mucaan kun. Jarana lubbuu namni lubbuu ofii jibbu jira. Mee xiitii osoo an sitti qabu amantii bakkeetti fuula namni hin qabsoofnetti. Osoo an xiitii namni tokko sitti qabu duran dhaabbattu. Haa caaluun garuu sabni kiyya gabroomee dhugaan saba kiyyaa dhokachurra jedhetti of kennetti naaftanyaan kalees diina Oromooti har'allee diina Oromooti. Siidaan Minilik asitti dhaabbate namichoon fardi inni irra taa'u sun farda Oromooti. Power off. Jedhee dhugaa jirtu himet dhugaa saba kanaaf sagalee saba kanaaf dhugumaan dubbatetti ankaleessallee jirtuu dhuga jedhe malee feerroo bittuu har'aa tana hin jenne jedheetin dhugaa jirtu yaa saba kiyya narratti hin duulina jedheet waan saba ofii dhugaa jirtu haqa jirtu osoo waan takka hin jallisin dubbatetti addunyaa kanarraa daruu jechuudha. Jara keenya wal qusadhaa ka masgida diigaa jiru warra mootummaati. Oromoon tuulama waan takka nu goone. Wannoo isaanii akka namni sammuu isaanii qoqqoodamuuf jecha lafti lafa tuulamaati waan kaadiree fi kaabineen argitu waan feete yoo barreessite uummata tuulamaatitti illee hin duulina. Uummata sikkoo mandootitti illee hin duulina. Akka afran qaallootitti illee warra hargeetitti illee hin duulina. Ka jimmaa illee ka ilullee hundi keessan walitti hin duulina. Itti haa qaroomnu kaleessa illee tokkummaadhaan bilisummaa tana arganne. Bilisummaa tana illee mootu har'allee namicha durriyyee maasaraa mootummaa keessa jirtu sana ofirraa gaffuunee darbinee namoota dhugaadhaan qabsa'an. Ka dhugaadhaan saba kanaaf of kennan har'a Lammaa Magarsaa eessa jira? Jawaar eessa jira? Baqqalaa Garbaa faati eessa jirti? Maraaraa Guddinaa faati eessa jira? Warri kaleessa saba kanaaf dhugumaan qabsaa'aa turan sun duubatti dhiibamanitti warri sobaa hattoonni wal geette jechuudha. Hattoota wuskii waliin taraaccaatu. Dhugaa Oromootiin dhugaa Oromoo jallisteet soba oltuutti hin deemtu jechuudha. So kanaaf Oromootiin haa qaroomnu haa itti of barru. Amantiin Ortodoksii kiyya Oromoo. Waaqeffannaan kiyya. Protestaantiin kiyya. Islaamummaan kiyya. Sababiin isaas obboleewwan kiyya Oromootu achi keessatti waan sana hundatti amana. Masgiinni faaya biyya saniiti. Miidhagina biyya saniiti. Hin miidhagsa. Ama beeta kiristaanni Ortodoksiidha faaya miidhagina biyya saniiti. Ka protestaantii faaya miidhagina biyya saniiti. Ka waaqeffannaadha yoo galma waaqeffannaa qabaate miidhagina kenna. Akkuma garaagarummaan kenna miidhagina kenna jedhan sun amantiin hunduu miidhagina kenna jechuudha. Ana boonsa. Anatu achi keessan mul'ata. Obboleewwan kiyyatu achi keessatti amana. Obboleewwan kiyyatu achi keessatti waaqeffata waan taate. Akkatti yaadaa jiran. Kiyya jedha hundaa. Amantii kee jaalatta eenan jaaladha. Amantii keetti farrasoo aarsaa kafaleettanii kafalta in kafalee. Maaliif yoo addunyaa tanarrallee dabre boru jaannata argadha jedhee waan yaaduuf. Waan amanuuf dhugaadha rabbillee waadaa naa galee jira. Amantii tiyaaf laa ilaaha illallah jedheetiin yoo Allahu akbar jedhee wareegame dhugaa isiniin jedha jannatul firdoos hin galan. Furtuu jannata harkaa qabatte boo. Homaa qilqil godhaatu madhaqu. So waan sensitiif akkasii kana obboleewwan keenya beeta mangistii keessa jirtanillee waan kanarraa ol guddadha. Waan amantii sensitiivii kanarraa guddadha jiran. Protestaantillee yoo amantiin isaa tuqame hin taa'u. Nullee hin teenu. Yoo ka Ortodoksillee tuqame hin taa'u. Nullee hin teenuuf sagalee taanaaf. Kaleessallee gaafa adii uffanna adii dubbanna jennu akkanumatti mana kiyyatti irraa mari'ataa irraa lolaa turre warri artistoota kun. Nuti ka uummataati uummata keenya cinaa dhaabbanna. Wanti uummata keenya dhukkubsu nu dhukkubsa. Akkasii galatooma isin irratti illee dheeradhee isaa kenna galatoomii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo bakka deemtu qabaatte deemuu dandeettaa. Ulfaadhu waan nu kabajee sa'aatii dheeraa fudhatteef. Dabalaa kanatti amiin warra dhumaa qabaafte dhugaan dubbattee ka gaarii dubbattee galatoomii hedduu pooyintii maan jiru kana
wanni irratti walii galuu qabnu maali? Ani nuti akka sabaatitti jibba amantaa walii hin qabnu. Nuti dhiiga tokko ideolojiidha amantaan waan barbaadetti namni amanuu danda'a. Kun waan dhuunfaa keenyaati amantiin. Saba akka Oromootitti immoo diina keenya karaa bannee amma namoonni jala dhufanii Tuulamaa Oromoochi xagbu'aal Tuulamaa Ortodoksoochi xagbu'aal jedhanii komentii kennan naftanyaaf jala dhufe. Sancaatii qabattee ati arrabsita jazaba waan taateef hiintii fi kenna. Jigaleemi akka nu liigamnu inni qabeenya akka Oromootitti amantiidhaan osoo jaalate kaleessa sin buqqisu. Ortodoksummaa keetiin kaleessa osoo jaalate nama hunda dura osoo ati ortodoksii taatee jirtu naannoo Finfinneetii buqqisee kutaalee Oromiyaa gargar keessa facaatee akka gandaatitti akka qeetitti akka gosaatitti buqqaatee hin jiraatu ture. Diinni hankee qaawwa nutti banee qaawwa san bal'isee nu qoqqoodee qabeenya qabnutti ganda keenyatti abbaa ta'uu barbaada. Eebjuu abbaa isaanii deebisee galmaan gaachuu barbaada. Oromoo dammaqinni tokkummaa hankee cimsi. Yoo obboleessi kee miidhamu amantaan obboleessa keetii yoo miidhamu hin jaallisin. Obboleessi kan kee hajaa biraas irraa hin qabu. Ofiiwuu gahaa jireenya bakka hundattuu martuu jireenya mataa isaa jiraata. Hattuutu wal fixaa jira. Hattuutu lafa tantee gurguraa jira malee Oromoon bal'aan lafa teetti irraa hajaa hin qabu. Kakalee sallee sagalee fiitee fi du'aa tureef lafa Finfinneetti galee fi biratti galee qe'ee kan keetti raasee buqqisuufi miti. Ati qe'ee kan keetti irratti abbaa taatee akka jiraattuudhaafi. Har'a garuu dhugaan abbaadha warri hataa jiru warri saamaa jiru kun maqaa si godhatee taappellaa si godhatee si ofofoo qabee hattuu fi shirtuu waan kan keetiin bareessee amantii gandaa walitti nu buusuu fedha. Kana hin dhageenyu nuti Oromoon tokko afaan tokko irratti qe'ee tokko irratti ganda tokko irratti amantaa keenya garaagarummaa keenya waggaawota gabrummaa keessatti waggaa dheeraa hojii jiraanne amma fuulduratti bilisummaa dhugaa keessattis waggaa hedduu jiraachuudhaa deema. Mirga amantii walii kabajnee garaagarummaa keenya kabajnee tokkummaa Oromummaatiin dhiiga keenyaatiin walitti dabalamnee diina keenyaa sookarran baniin tokkummaa keenyaa morminee wajji deemuu qabna jedhee amana. Nuti tokko nu malee homaa hin qabnu. Diinonni keenya garaagarummaa keenya dheellisu. Diinonni keenya garaagarummaa keenya fedhu. Hangana garaagarummaa keenya osoo afaan beekanii immoo kana caalan irratti dalagu. Kana diinaa dabarsinee wali hin kenninu. Irbuu abbootii keenyaa hin nyaannu. Kaleessa gidee mancaaftuu lama uumamu abbootiin keenya arsitti gadi bahanii waadaa walii galan hadha hin diinu nuti. Bakka tokko walitti sangaa walitti qalatanii bakka takkaa gaafa nyaatanii irbuu walii seenan hadha hin diinu nuti. Dukkana keessatti nuti jaarraa 21ffaa keessatti eenyee ka barumsaan waa hedduudhaan teeknooloojiidhaan fagaanne deebinee waan shufuroo waan safara keessaatiin waliin qornu waliin diignu. Ani ortodoksii saayibban baay'ee qaba. Eenyummaa isaatiin sadarkaa beekumsa isaaniitiin saayiba isaaniin ta'a. Protestaantii saayiboota hedduu qaba. Beekumsa isaaniitiin Oromummaa isaaniitiin saayiba isaaniin ta'a. Jibbiinsa amantii takkaa hin qabu. Nama amantii qabu ni jaaladha. Maaliif namni amantii qabu simmiidhu waan sodaatu waan qabuuf nama amantii ofii jabeeffatu ni jaaladhaan. Maaliidhaaf namni sun nama waan sodaatu qaba. Simmiidhu waan badaa asirratti hin dalagu. Kanaafuu nu amantii kamiifiyyuu kabaja qabna. Bakka jirrutti amantii walii haa kabajnu. Warra jazbaan Oromoo Islaamallee bakka hin bu'u. Nama akkas fakkaatu qaalii kennaa caalu waggara galchu kanuuf jecha wareegame. Kanuuf jecha gammachuu tokko malee addunyaa kanarraa hafuura osoo ittiin baafatin biyya kanarraa godaane osoo durriyyeen karaatti cuftee Oromummaa isaatiin kutannoo isaatiin gootummaa isaatiin isa rakkiftu osoo hafuura ittiin baafatin addunyaa kanarraa deeme ka bilchina sammuutiin fagoo ka gootummaadhaan fagoo mucaa aqila akkasiisa rabbi nurraa fudhate namni isa gaggara galchu amantii muslimaallee Oromollee bakka hin bu'u jazbaa rabbi jibbe sun jazbatu rabbaaniyyii jedhanii san jazbaan rabbaan kun eenyu bakka hin bu'u. Akkana kanallee rabbiin nu keessaa haa baasu. Kuni Oromoo ka diiguuf nu keessa dhalateedha. Kuni ka baay'ee jibbamaa namni akkana agana jibbamu hin jiru nu keessatti. Eenyuunuu haa ta'u namni haa caalu waan badaa dubbachuudhaaf afaan isaa banachuu danda'u Oromoo keessatti Oromummaan isaa ibsu hin jiru, amantiin isaa ibsu hin jiru. Nuti haa caalu akka Oromootitti umrii bara baraan isa yaadachaa waan gaarii isa yaadachaa jiraatu. Maaliif isatu gaariidha, isatu waan gaarii dalage. Gandaan hin qoonne, amantiin hin qoonne, nama bakka Oromoo jedhanitti dursee argamudha. Bakka Oromoo miidhamtetti nama dhugaa adii dubbatudha. Namni gaariin dammoo hin barakatu addunyaa kanarratti. Hin turu namni gaariin. Jazbaa isa gaggara galchu kanaatu tura. Jazbaa waan isaa badaa dubbatu kanaatu tura. So amantii bakka hin bu'u namni akkana ganda bakka hin bu'u jazbaadha. Rabbiin nu keessatti biqilche. Jallataa rabbiin nu keessatti biqilche. Ka Oromoo bilisummaa dhowru.
أسكيسا كإسين شالا جالت كإسين شالا وريقا مكفلمي كغافة إن وريقا متورشو تيك قلبي دا بباية جرا كغافة إن وريقا مي أوي فلاتي أجيت وريقا بباية تجرا إسين شالا لبو تكتي دا برسيك النيف يجور آلون دوه أنك إيمان أنتاو يديك أوي فلاتي دا بباية بسنة سيني أجيت وريقا كتا حتى إسين أمنتي حتى إسين عرب ستنكيسا جذبان تو كوش أسبهي دبتي داف ولتك أبداني ولتك فلايتني الرب سينا إثنين اللي راف إيه قاوري قرنا نجت وري أجالو جالنا يتن إنو كأجالو جبوا منجر أمانتي كمينو كورتوف أورمون بيك أورمون من برمسالي بأجالو كجبوا منجر so وين التبا كنا تبا شوفرو كنا كيس سباها والجد على لا والجد أديما نما تفكرت وجه ديما سفر الربان أولينا سفر تنسي ساعتي وما تنسي ساعة جيت سفر أجاو ريتوم أجا تنسي سوا أشياء متتقلت سفر بيكون سفر نموت وان غاري دبت أول والرابرتي قلت وعلى ما سدي سموها كتكشوا حفورة سبابة بك شفرو بك أجا بك الربا قلت وما أجا وما الربا سموها كي وما أجا دانقوتا كانوا والقرسنا ورموتي ربي تكون ما يسان وعافدوا ربي نسرين وعافدوا ربي ورا نديقو كنا نراها قبو جزاك الله خيرا أمينو قالتوما أدران كأن أنوارتين فايوتين إدو سنجالنا نفجرات دا كانوا ما في سنتينو قباتشو وان توقو بك هورة تباف النركنة كرانا قهاتين بكتي والوجه باي جرا أكبر بعدت دبته هو ما فجر أحبك كنا مرتيش هذا بقى شين كبانين أموري نوريرات دا نوجرات دا يوتكين قالتوما شو الكنغاري هي الكنغاري نقبضو الفضل قولي أي أورموتيا بيسة تكو يسفني ولد ديبنا بيسة كنا دقفني ولد ديبنا ويا تاجي جودا إفتان جودا برومالي إفتان هل كان كيسا ساعتي أفريد تتابع قدا كبا وبريسي كيسان علمي كيسان كان جالتن أرسست أنوار بداني نمني تقو يكرانفني تاب الراه وان هركر راقب دهندو إفتان يكفا جاوتن كبا جاني سنغافة دا بيسة تدير ديبا دي فموج هاركفوني جالتوما كلمة جدو دان ولد ديبنا كنا كوكي جوني ما دوران أمين دوران سربا جرا نخاي غران ساني هاغو بتو تلات دينا خاي
كانت نغان قبو جاني ربي نغان وديفيسو واني سنغولار تنيلي وان بريدا واني اكا نمومات واني تكن سنت اماشو بربادو وبليان تينا ارتستوتا تينارا اكا سباتي تيو واغلان dhugatti qaroo keenna gizee baay'ee gabbaatanii deebii guddaan irraa deebiftanii ija keenna ulfaadha waa'ee amma amantii kanarratti waan akkanaatitti illee wal geeyitanii warri amantii tokko qabu callaa osoo hin taane obboleeyyan teessa warra akkuma sabaatti waliin hojjettan amantii biraa keessa jiranillee affeeranii silaa jecha affeertanii wal taatanii gizee yaa'iin akkanaa nu keessaa akka oromummaatitti nu keessaa bahu kana akka mataa namaa kana wali hidhuu yaalii gootan dhaamsa kiyya isinit dhaamadha. Wanni nama keenya balleesse tokko maalii yoo jettan taate namni keenya kun deebee walaa ta'u duma waliin jiru xiqqoo deebee walata namatu nama afurtu intala takkatti wali fuudhee jaani gaafa duraa wal amananii kakatanii naqatanii wali fuudhanii ilmoo irraa arganna wal jaalanne ilmoo takka takka irraa arganna waggaa takka takkaan jedhanii wali fuudhanii gaafa kaani sadi gara tokko ilma abbeeraati amma ka ilmi abbeeraa kun hangafa isaa kennan gizee duraa kana waggaa duraa isaa ilma deettee fi jennaan dhufee waakkateeti barbada jara baranaan deenne baranallee na bira dhiisan bara lammaffaallee ilma deetteef ni dabarsee warra carraati sadiin garaallee waggaa ilma deettee fi ilmaan tun shantaate gooba yaatee teetti jarri arfan korboo taphatti korboo waan jedhamu namni oromoo wallaala natti fakkaatu yoo dhaloota ammaa taate malee dur namni korboo hidhee korboo aayee korboo san taphatan gaalee maranii namni uleedhaan waraananii akkuma ayyachirra baratti ijoollee oromoon akkasi nama waa barsiiftan korboo kana osoo taphattu martuu dhaadattee waraanti korboo tana sadiin abbaan dhaadattee lama abbaa tokko dhaadatte amma bakka kana jarri sadiin hin teeyti warri arfanuun ta'a sila jarra mucaan ka'ee nu jedhanii wal gaafatan bara mucaan kiyya gaaf duraatu an argadhee beeka jaartimmaan natti toltee jennaani ani waggaa takkatti naa dabalaa jedhe malee ni dhagamami sagaleen kiyya dhagama anaa bara lamaanuu ilma naa deettee jedhan agasitti amma wal bira teetti wal waamteeti jarana yee maarree nu wal amanneeti waan kana waliin goone inni nu hate eebba kenninaafi jette oromoo waallee aina abaarran jettu maarree si eebbifne ilmi kee lamantarini gosa keessaan badinii jette addana gosti sun warri suni akkuma oromoon eebba kennite lamantartu warri gaafas ilmoo takka takka argate gara gosa lamaa sadiitittuu ce'ee jira jecha balbala lamaa sadiititti hormaanni jaraachisi kee jira namni keenya wanni waan kana mammaakeef osuma waliin jiru deebee wal hatuu kanatu baay'ataa waan akkasii haa dhaabnu jechuu barbaadeeti warroonni amantii gamaa gamanaa keessa jirullee sun achi gaafa girmaawee nawaawii fi mangistuu nawaawii inqilaaba gara galchiinsa mootummaa Haile Sillaasee irra kaaftu sirna gaarii hojjetanii eeguma waan tolchanii deebee kennumatu gara galee gaafas illee silaa gabrummaan tun hagana nutti hin geettu beeki eega waan sirreessan angoon silaa oromoon tuttama gaafasitti ol ba'aa jirtu warri muraasni humna qabu oromoma keessaa wal dhagahuu dhabaaf waraanni silaa akka gaariitti deebee gabrummaan tun gaafas nurraa jettu deebee kennummaan wal nyaateet Haile Sillaaseen illee akka aangoo deebi'u ta'ee warri gaafas nyaachisee deebee akka fannifamee ajjeefamu ta'e jecha yaa obboleeyyan teenna Minilik gaafa biyya tanaa godaanu akiraa Lijiyyaasuudhaame aangoo namni martuu hin beeka ilmantalti isaa deettu Lijiyyaasuun ijoollee wanni aangoo isa irraa maffameef sababuma xiqqoo dantaa warraa irraa goree an islaama jedhe san takkatti maafi kana waan ta'eef wanni ani isinii dhaabuu barbaadu obboleeyyan teenna oromummaa fi islaamummaani wanni wal dhiibdullee hin jirtu
oromummaaf kiristaanummaa wanni wadhiibdu wayitu hin jirtu. Ilmi namaa wanni amma gadaa kana baay'ate maal xiyya haa taatu. Xiyya haa taatu laga nama hin buustu. Wanni akkanaa kun womaa galmaanillee nama hin geettu, bakkaanillee nama hin geettu. Obboleeyyan teessan dhiiga keessan ka dhiigaallee tokko bira dhaabadha wal bira haa dhaabannu jechuu barbaadeeti ani. Obboleeyyan teenya ijoolleen kiristaanaa masjidni shawaa keessaa diigameef dachii sanirraa diigameef hin sobamina. Womaa wanni isinii dhufullee hin jiru. Masjidni illee diigamuu dhabeef miidhaan isinirra gahullee hin jiru. Oromoon gara bidhaa akka jiruun islaama ta'ee shawaan kiristaanaa miti. Waluma keessa ilmi namaa martuu waluma keessa jira. Namicha namti haadha manaa arrabsee jedhani bada ballittiin tunii jedhe jedhan. Inni isinii hokkolaa isin sujuudaan arrabsuu saalfatteetti namni mana kana keessa jiru martuu akka hin qaqqabuu jette jedhani. Akkuma sani jarana nu dhiigaanillee wal keessarra gamaa gamanaa jirra. Waan kana dhaaba. Waan kanallee dhaabsisa. Dammoo akka artistootaatti isinii obboleeyyan teenne ijoolleen nu afoo jirtan ka isinillee kabajnu isinillee jaalannu. Nu garallee jara amma warra paartii siyaasaa kamuu haa ta'u guddoo nutu ummata isii jaalata malee jarri ummata hin jaalattu. Yoo dhugaa ka himnu taate. Namni waa ijjillee waa laaltu namuma sabaa waa quuqamu. Oromoollee wanni ijji laaltu namuma sabaa waa quuqamu. Isin warri sabaa waa quuqaa qabdan kaleellee addas borus wal geettanii warra gamas jirullee as waamtanii ka gamana jirullee amantii adda addaa keessa jiru. Akka gamtaa tokkootti waan isinirraa eegamu gabbaatanii jechuun dirqama. Akkuma amma gabatee takka keessa teettan ka amantii kiristaanaa keessa jirullee ka artistii hedduu jira. Isallee fiddanii waan tokko jecha hawaasa kana wal bira taa'uunuu ila wal biruma teettanii akka amma yaada qoodamtan kana wal bira teettanii yaada qoodamuunu gaachena nuufis gaachena ummata gamaa gamana yaa'ee wal fixu kanaafillee furmaata ta'a. Maaliif jennaani waanyoon namni waa falfalu jecha falfalli yoo waa itti kennan harki nyaate nama nyaatu jetti Oromoon beeyta. Yoo isin gamaa gamana warri amantii gamaa gamanaa keessa jiru bakka takka teettanii yaada akkanaa nuu qooddan hoyyeen akka kiyyaa ka garaa jala fiigee daaraa yookaan bookee kaasuuf walii gad fiigu kuni zooree bakka seenu yoo dhabe asuma deeba jecha. Kana waan ta'eef waan akkanaa kana sabooma irrattuu waliin hojjettanii ta amantii tanarratti illee waliin hojjettanii akka nama kenna mataa walitti hiitan dhaamsa kiyya jechaadha. Maaliif bakka takka teettanii gara ta'anii yaada dabarfachuun bakka takka ta'anii yaada dabarfachuun tokkoo miti. Ergaa guddaa of keessaa qaba. Nama waan beekneef ergaa guddaa of keessaa qaba jecha. Adda obboleessi kan kee ka amantii biraa keessa jiru as waamtee bakka kana na waliin dhaabadhu na waliin ta'a yoo jette hin didu. Yoo illaa nama akkamii nama kalee dhukkubni garaa isaa keessa jiru yoo ta'e malee nama daldaluuf kalima maslahaa wayii ilaallatu xiqqoma karaa kamiinuu maslahaa wayii ilaalladha jedhee taa'aa jiru yoo taate malee homaa guddaa namni namooma qabu ka oromummaa dhugaa qabu isin hin dheessu asirratti takkaa nama hin dheessu. Tana takkatti mammaakee bu'araachaa fi bofatu biyya takka qubatan biyya san keessa ibidditti ka'e. Ibidditti kaanaan ibidda san jalaa dheessanii bishaan baharaarra dhufan. Bakka kanatti raachi daakkaa beekaa bofni daakkaa hin beeku. Na baadhu jedhee laga gama na baasii karaa waliin qufannee amma na gattaareen nan abboo ati summii qabda. Yoo asii achi bahee wadaaf facaafta jedheen. Lakkee bannee balaa kanaa na baaftee akkamitti facaasa jedhe. Baatee laga gama baase. Baasee jennaan itti biifee. Maal abboo gamasii waliin gallee jennaan walii galuun kenna dhugaa. Amalatiyya hamtuu jedhe. Amalatiyya na dhiisuu didee jedhe. Kana waan ta'eef akka akkas nun goone akka walii tanarratti illee walii waan laallanne akka tanarratti illee wal hin seene akkuma namicha Abalqaasim muuda jedhanii utuu Abalqaasim muudu ibiddi mana jalaa gubeeti ibidda mana irraa dhaamsuu dhabee na dhaqqabe Abalqaasim jedhe. Abalqaasimii wayituu hin dhaqqabne ibiddi mana kutee buuse. Wal hagarri Abalqaasim na dhaachis hin muudu jedheen. Yoo gama dhaabattanii kan ulaaltan taate nullee asirra wal laalla. Bishaan naasee dhufa nama waraabbatuun arganii dubbii michuu laafa dubbata nama jalaa fuudhuun argan jedhanii kanaaf horaa bulaatee bana obboleeyyantii ulfaadhaa warri nu afoo jirtanii warri namni illee isin dhagahu
ilma namaa kana akkuma obboleessi keenya Jawaar jedhe sammuu wal hidhuu yoo dadhabdan luka wal hidhuu hin dadhabdanii sanis yoo dadhabdan wal bira taa'uu hin dadhabdanii wal bira taa'uun keessanuu ergaa guddaa nuu qaba. Ka beeku achirraa waa beeka, ka waa baratu achirraa waa barata. Waan sanirra isinillee warri dandeettee akkasii qabdan hojjadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Horaa bulaa dhiifama ulfaadhaa. Galatoomi mabruuk kenna ulfaadhu yaada nuu kenniteef galata guddaa qabdaa ulfaadhu leencaki. Ayyee nama biraa galcha. Hawwineet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta buleetii teenya qaali? Jirtani. Nagaa jirta? Jirra galata. Giiftarri kee dhuftee faayuse. Oh. Har'a sirratti liibalii dabale. Laifu goolii maan qabu Hawwineet. Inna maan kaawwannere libbii koo ani siidhaan ikkoo laayif gooliin kee libbii jedhee tan libbii ola aami. Tasan harkaa baatee jechuudha bakka. También namni bilang goli kaatee beekuuf si'aataan. Inna qoradhee dhaanii jira beere tokko faayi. Gaalarii manaa ol kaa jedhe warri waa beeku. Inna tola digdama gallisee taaru kutaatuma. Amma oli kokko jigaa afaan waariitii goli gadi hin facaasin astu. Ana waa rikkoo mana kiyya injooyi godhaa nun tuffanne sitti fidin rabbi. Guyyuma takka Oromoodha ani nagaa bultanii nun jedheen beeku. Araana waar gorii jennaan. Araana waar goseeni.